السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمال رفوني جرجرتو ردفتاني مجوتو لكن سني نجين جسم أنا مدك أشتي سنين جنا ولد كان الرسي أي روزاتوب نمني هندي بيتن جدي هذا سوشيال ميديا رتي يوتيوبر كيسافو يمن ترتي يمن الرقربيات السبب فوجين قلت جتشولا ميتي تنا نلعب jedhanii maatiin iyyaafachuu jiran har'aa hedduu takka qalbiin na cabdee abbaanis ni booyanii haati fa'a akkatti hin jirtu jedhanii. Laakiin nu ijoollee biyya takkaatis taatu namni sooshaal miidiyaa irratti hedduu wal jedha malee keessaan bilbilaan quba waliin qabnu. Hundaafuu namni argitan lakkoofsa abbaa yuutuubii isaanii irratti lakkoofsa ofii maxxansanii jiranii bilbila akkasumas namni argitan yoo jiraatan hafuura ishii asiinis na beeksisaa lakkoofsi kiyya forofaayilii kana jala jira jechuudha. Forofaayilii. يبون بطاط ما في بطاطا عندنا. بطاط في هنو ما في بطاطا يا حبيبتي. بلا يلا روح انزل بلا روح. Akkasi duute jirti siidhaan dhabnee jedhanii gadduma baateetiin isin heerumtee bultii godhattee jirti ni beektan akka namuu beektanitti sooshaal miidiyaa kanarratti wannaadha. Kana duras waa hedduu taatee mi'atiin tuni hedduu fataname jette subhaanallah. Wanni hundinuu rabbiitti ta'a rabbii fayyaadhaan isii haa mul'isu. Namni quba qabdan namni argitan akkasuma karaa biyya arabaa taatee karaa biyya liibiyaa karaa biyya faranjii kana deemuuf olii gadi wanni jettee namni argitan nu beeksisaa isiniin jedha. Anis gara maatiitti ni geessa namni lakkoofsa maatii yoo hin qabne forofaayilii yuutuubii kiyya kana jala diskiripshinii san jala jira jechuudha. Forofaayilii kiyya gattuxanii bakka barreeffamaa san yoo gattuxanii jettan lakkoofsa kiyya ni argattanii waasaappiidhaan sagalee naaf kaayaa amaana isinitti haa ta'u. Akkuma beektani bultii godhattee turte. Erga ishiin bultii godhatteetis hedduu fataname jette. Rabbi nama fatana waa hundas fayyas rabbi namaa kenna. Akkuma heerumteen ilmoo godhattee turte ilmoon garatti haftee ilmoon sunis ilmoo baatii torbaatitu garaa bahee achirratti dhiiga godhatte. Akka dhiigni nama danfuu ni beektanii dhiiga danfuu godhatte. Rabbi si haa fayyisu. Akkasumas adaamaa turte adaamaatis kaatee gara warra jaarsa isaa shaashamannee jaarsa isiidha shaashamannee galte abbaa warraa jechuudha. Achi irraa ijjiree dhiirti tuni bakka maatiin dhiyaatutti nama galchiti. Ogguu akkachi galtuus guyyaa tokko mana kiyya keessatti ziirii naaf kaawwameettiin argee hedduu na dhukkubee hedduu rakkadhee hedduu ta'ee immoo amma mana quraanaa dhaqeetiin akkasittiin wayyadha jettanii boocheen waa san qofaa miti waa hedduutu jira. Bas rabbii si haa mul'isu fayyaa isii godheetiin bu'aa turtanii beechan. Ani barreesseefis neelaa wannan jenne hanga ijoolleetti dhiyaadhuu gaafadhetti gurbaa ishii fuudhe santu jaartii qaba jedhan dhossee ishii dhosse jaartii hin qabu jedheetiin fuudhee booda irra dhageetti duubumaan odoo inni hanga gara shaashamannee ol galtee dhageettee jedhanii akka inni jaartii qabu. Maal jennaan dhiirti tuni ni kijibdi wallaahi dhiirti tuni ni kijibdi gariin immoo dhuguma san sitti himteetiin bultis walii ijaarti gariin ni kijibdi waa hedduu wanna jettee waan isii mudates hin beekne maatii walii dhiyoo hin jirtu rakkinni isiillee baafattee haadhaaf abbaa ofii sanittis hin himanne abbaanis
ofumaa ristii fudhatti malee icciitii ofii Arabbicha tokko ta'u. Icciitii ofii hin baastu waan fudhatte ristii matama ofii irra fudhattee ani wanni feetes yoo isii mudattee jedhee abbaani laakiin immoo rabbi isii haa mul'isu du'aa'ii godhaa fi namni argitan lakkoofsa abbaatis yuutuubii isaanii irra jira akkasuma lakkoofsi kiyyas yuutuubii kana jala jira asiin na beeksisaa isiniin jedha obboleeyyan tiyya amaanaa isinitti haa taatu warri haalan taane irra jiranii rakkoo hedduu keessa jiranii haati cinqaa hedduu keessa jirti maatiin hundi gabadde amma obboleessa warri asuma jirtittiin beeka obboleessa jaarsa isii biratti galchee shaashamannee ollaa jechuudha. Isatu baddee hin argine jedheetiin bilbilaan nutti himee jedhanii maal akka taate maal irratti akka badde maal akka isiin mudate namni waa takka irraa beeku hin jiru rabbi fayyaa isitti haa ta'u. Namni argitan garuma argitanii sooshaal miidiyaa warri yuutuuba guddaa qabdanis akkasuma namni feesbuukii fi tiiktook qabdanis suuraa isiidhaa maxxansaati. Gaafadhaa barbaachisaa isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Namni garuma beekamtii qabu maaliif miidiyaa kana erga itti fayyadaman walis fayyaduun barbaachisaadha. Akkas isiniin jedha rabbi si haa mul'isu. Miskiina nama waa dubbateellee waa baafatee danda'u miti isiin jechuudha. Ni boochi. Gizee aartus gizee wanni heddus ni booche malee dubbattee baafattee hin dandeettu rakkoo ishees himattee hin dandeessu. Ani yeroo hedduu maa boochaa jedheetiin lola jechuudha. Ni boochi malee namatti baafachee rakkoo siisan maal akka maal isii godhe maal akka taate maal akka rakkatte baaftee hin himattu jechuudha. Akkasii rabbi isii biraa jiraatu bakkuma jirtutti namni argitan. Namni yoo tare isin wanna jettee karaa deemtu waan isin irra geette argitanii akka maatis beeksiftanii anas gara kanaan hordoftoonni tiyya namni quba qabdan yoo jiraatan jechuun namni gargaratti waa argaa biyya adda addaa keessatti jechuudha. Takka fa'aan hiriyyaa irraanii warri karaa baqaa kana fadeemu wanti akkasii yoo jiraate na beeksisaa isiniin jedha. Lakkoofsi kiyya waasaappiin lakkoofsa waassaappii isinii baasa isiniif kenna asirra na beeksiftan inshaallah wanna jalaallee fudhachuu dadhabdan. La ilaha illallah isa kute lakkoofsummaanuu bade lakkoofsi kiyya duwwaa sagal jedheessa koodii walii isinii kenna warra Itoophiyaan ala jirtan duwwaa 25 asheek duwwaa 25 19 duwwaa 7 73 10 81 waasaappiidha. Lakkoofsa waasaappiitiin namni argitan sagalee naaf kaayaa bakka isin jirtuu fi eessa akka geette namni argitanii waasaappii irratti asiin na beeksisaa isiniin jedha. Ani immoo kallattumaan gara maatiitti nan geessa immoo lakkoofsi maatiillee yoo kallattiidhaan maatii bira geessina jechuu barbaaddanii lakkoofsa abbaa isiidha kallattumaan fudhattanii itti wanna jechuu dandeessanii lakkoofsi abbaadha. Lakkoofsa abbaa baasame lakkoofsi abbaa eessarra godhani yaa rabbii kiyya. Lakkoofsa naa mul'atu dide ka abbaadha. Lakkoofsa yoo san guyyaa arge maxxansanii jirani.
lakkoofsi abbaadhaa duwwaa 9 30 duwwaa 2 43 65 lakkoofsa abbaa isiiti jechuudha. Bilbiltanii beeksiftan jechuudha. Namni argitan. Gara kootitti na beeksisa gara isaaniitiin yoo barbaadan kallattiidhaan isaanii bilbiltanii yoo barbaadan immoo waatsaappii sagalee naaf kaayaa isiniin jedha. Amaana isinitti haa ta'uu suuraa ishiidhaa maxxansa. Namni yuutuubara gurguddaa qabdanii akkasumas warri sooshaal miidiyaa gara fakkeenyaaf gara tiiktook kana fa'a nama hedduutu hordofaa tiiktookii akkasuma feesbuukii jechuudha. Isiniin jedha anis mana keessa deemeetiin mana qulqulleessuutti jira. Akkasii wanni godhan hin jirtu rabbi lubbuu sii qofaa nagaan mul'isee qalbii haadhaa tana ni beektan jechuudha. Lubbuun haadhaa akka taatu lubbuun abbaadhaa maatiin ofiidhaa hanga cinqamu ni beektanii. Amaana isinitti haa ta'uu isiniin jedha hundi keessanuu yoo sheer waliif godhaatii wal biraan gahaa namni hundi ni beektanii rooza namni wal'aantan hin jirtan sooshaal miidiyaa kana keessa gara yuutuub kanatti jechuudha. Keessaafuu yeroo takka tiiktookis ni fayyadamti ammaan tana haalli tiiktookisiitis gaariin turre jechuudha.